Asham akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota peejii keenya fayyaa FB'dhaan akkam jirtu fayyaa keessanii akkuma beekamu kana dura viidiyoo haala garaagaraatiin isinii gadi lakkisaa turre jira gama YouTube channel keenya YouTube fayyaa FB'dhaan tuubii fi akkasumas immoo gama peejii keenya Facebook fayyaa FB'dhaan kanaafuu har'allee bifa haaraan yaadaa fi gaafii keessanis fudhachaa har'as bifa haaraan yaada keessan fudhannee dhufnee jirra. Kanaafuu har'allee viidiyoon qabannee dhufne dhukkuba tokko irratti xiyyeeffata. Dhukkubni sunis dhukkuba utaalloo jedhama. Dhukkubni utaalloo akkuma beekamu hawaasa keenya biratti loqoda garaagaraatiin naannoodhaa naannootti haala garaagaraatiin maqaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu tokko isiniin jechuudhaaf yeroo baay'ee naannoo biraatitti dhukkuba dinfaafaa jedhama. Kanaafuu isa irratti mari'anna. Nus miseensota fayyaa FB'dhaan keessaa isaan muraasa isaan tokko kanaafuu dhukkubni utaalloo maali mee isin nutti himaa egaa akkuma jette dhukkubni utaalloo yookiin gaafa iddoo garagaraatitti wanta garaagaraatiin ni beekama dhukkuba yookiin utaalloo kana jechuun infekshinii vaayirasiidhaan dhufudha vaayirasiidha kan dhukkuba kanatti fidudha jechuudha kunis seelota funyaan keenya keessa marsanii arganii fi garagaraa udumuu qilleensaa gara olii jiran keessa kan miidhanii fi isaan infekshinii kan irratti uumanii kan nutti fidanidha jechuudha. Keessattuu vaayirasiidha. Vaayirasoota keessaa gahee guddaa kan qaban gosoota baay'eetu kan fiduu danda'an jechuudha. Dhiifama wajjin yeroo tokko asitti dansin kutaa gosoota vaayirasii dhukkuba kana nutti fidan boodatti deebinaati. Mee yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti dhukkubni utaalloo kun haala dongora ta'een hubatama yeroo baay'ee anas dabalatee jechuudha. Dhukkuba utaalloo kana yeroo baay'ee dhukkuba qofaa jenneeti kan laalu. Mee dhukkubni qofaa fi dhukkubni utaalloo dhuguma wal jala jijjiiranii fayyadamuu danda'amu moo garaagarummaa qabu isa sammee uummata keenyaaf hawaasa keenyaaf ifa godhame. Egaa akkuma ati jette utaalloo qofaa yeroo baay'ee anis ta'e namoonni biraatis fayyadamaa jechuudha. Kuni sirrii miti jechuudha jecha sirrii hin taane jechuudha. Qofaa jechuun mallattoodha. Dhukkuboonni immoo qofaan akka jiraatu mallattoo dhugaa qofaa agarsiisan baay'eedha jechuudha. Kanneen keessaa rakkoolee ujummoolee qilleensaa wajjin wal qabatan keessattuu gara olii ujummoolee qilleensaa gara olii kan jiran baay'eedha jechuudha. Akkasumas dabalatee gara dhukkuboonniitis ta'uu danda'a. Awee sun bakka nimooniyaa isa jennu dhukkuboota kanneen qofaan itti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu qofaan mallattoodha malee dhukkuba utaalloo miti jechaa jirtu. Baay'ee galatoomaa. Akkasumas utaalloon qofaadha jechuudha. Mallattoo qofaa utaalloo keessaa qofaan isa tokko jechuudha. Kanaa jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Taansuudhaan immoo mee ta'umsa dhukkuba utaalloo kana nutti himtume yeroo baay'ee amma yeroo baay'ee urmiidhaan akkasumas immoo waqtiidhaan garaagarummaa qabaame dhukkubni utaalloo ta'umsisaa. Egaa akkuma amma ati jette jechuudha inni garaagarummaan jiraachuu danda'a. Isa keessaa tokko faamtii hubachuu qabnu vaayirasii dhukkubni utaalloo kun dhukkuboota vaayirasii dhufan jedhe keenya keessaa tokko yeroo baay'ee sababoota ogeessota yaalaa deemnu keessaa dhukkuboota mana yaalaa deemnu yookiin ogeessota yaalaa akka dubbisnu taasisan keessaa biyyoota guddatan keessatti sadarkaa tokkoffaadha jechuudha. Namoota olmoos nama baay'ee nama hundumaayyuu miidhaa yookiin qabaa jechuudha. Akkasuma immoo dhukkubni kun dhukkuboota vaayirasii keessaa dhufan keessaa sadarkaa tokkoffaatti argama. Inni akkasuma yeroo baay'ee ji'oota roobaa fi ji'oota gannaa hin ba'ataa jechuudha dhukkubni kun. Inni kunis sababoota garaagaraa ba'ataa namoonni ganna yookiin ganni dhukkuba ganni yookiin roobni sun dhukkuba kan akka fi yookiin qorri akka dhukkuba kanaaf nama saaxilan kan godhu miti jechuudha. Yeroo gannaa akkuma beektu mana galleeti nu ifnaa iddoo baay'ee mana keessa teenyaa manatti dabarsina. Yeroo san dandamachuudhaa jennee warra dandamachuudhaaf jennee walitti geenya yeroo san waan walitti tuuttaanuuf yookiin waan walitti geenyuuf akka salphaatti irraa dabarsa. Walitti daddarbuu danda'a. Sababa daddarbiinsa boodatti dhufnaati hafuuran yeroo baay'ee walitti daddarba waan ta'eef. Ganni namatti fiduu odoo hin ta'in sababoota yeroo baay'ee waan wal bira turruuf yeroo gannaa nuti qaba malee ganni dhukkuba kanaa akka darbu ganni. Akkasumas yeroo gannaa akkuma beekamu namoonni iddoo garaagaraatii walitti dhufu yeroo boqonnaas waan ta'eef yeroo san wanta kanaaf isaan saaxila jechuudha malee waqtichi isa ta'eeti miti. Waqtichaa fi Eshime urmii uume. Egaa akkuma beekamu daa'imman irratti baay'ee ba'ataa jechuudha. Yeroo baay'ee akka qorannoon agarsiisutti daa'imman gara gadi jira. Yeroo al jaan gabdha nama waggaatti dhukkubsatu. Namoonni gurguddaan
akkasiin jedhe yeroo lama hanga afuriitti jechuudha. Kunis sababoota qaba. Reenoo vaayirasii amma jechuun saayitoolojii sanitti seenaa yookiin sababoota vaayiresoota gosoota vaayirasii fidan keessaa itti siima sababoota qabaa jechuudha. Isa booda itti deebinaa jechuudha. Baay'ee gaarii. Akkuma jettan yaa jalqaba irratti dhukkubni utaallu kun infekshinii vaayirasiitiin hin jettanii jirtu. Odoo kaasaa jirtaniin immoo adda siin koote. Mee itti deebi'aati amma mee infekshinoota gosoota vaayirasii kana mee nutti himame. Egaa akkas kanuma dura isin jedhee addaan nakutteetti tokkoffaa vaayirasii gosoota vaayirasiiti. Inni jalqabaa irratti kan argamu akka qorannoon garagaraa agarsiisutti parsantii 30-40 tokko 50 jira. Reenoo vaayirasii kan jedhu vaayirasii jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irrattis ni jalqabaa argamu jechuudha. Inni biraa kun gosoota 100 oltu jira. Reenoo vaayirasii gosoota reenoo vaayirasii gara 100 oltu jira jechuudha. Inni biraa baakteeriyoo vaayiresoonni biraa jiru jechuudha. Kanneen akka koronaa vaayirasii, intaroo vaayirasii, influensaa vaayirasii fi vaayiresoonni biraatis ni jira. Kanaaf isaan baay'ee beekuun barbaachisu jechuudha. Isa kanaaf kan beeku qabnu yeroo baay'ee dhukkuba kanaaf yeroo baay'ee kan sababa ta'an reenoo vaayirasiidha. Reenoo vaayirasiidha jechuudha. Maqaan isaatis Smart qabataa jechuudha. Akkuma duratti yaa jechuudhaaf kaaneeti adda kun yeroo baay'ee yeroo gannaa sababa namni walitti dhufuuf yeroo baay'ee dhukkubni daddarbuu danda'a salphumatti jennee jira. Mee karaalee dhukkubni kun ittiin daddarbu karaa biraallee mee kanallee wal qabsiisatii nutti himame karaalee dhukkubni utaaluu kun ittiin daddarbu jechuu kooti. Egaa dhukkubni kun karaalee lamaan daddarbuu danda'a. Inni tokkoffaan namoota qofaan qabaman meeshaalee namoota qofaadhaan qabaman itti fayyadaman san kan qaqqabnuu fi kan itti fayyadamnu ta'e fakkeenyaaf fakkii konkolaataa qabnu inni kan tokkoffaa jechuudha. Wantoota namoonni meeshaalee namoonni qofa utaaluudhaan qabaman kun itti fayyadamnu ta'e sababa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf foddaan hin jira, balballi hin jira. Waan dhukkubsadhee jira ta'e vaayirasiin anarraa meeshaa sanirra qubatee ani waan fayyadamu natti darbuu danda'a jechuudha. Nama sanitti darbuu danda'a. Atama kiiboordii fayyadamte furrii fudhattee meeshaa san qabdu. Meeshaati qaqqabdisan wanta meeshaati itti fayyadamu iskiriiptoos ta'uu danda'a. Wantoota baay'eedha jechuun asirratti wantoota baay'eetu dabarsuu danda'a. Bilbila ta'uu danda'a, kitaaba ta'uu danda'a. Kanneen biroo qulfii balbalaa furtuu balbalaatti suuban itti fayyadamte jechuudha. Isa san itti fayyadame anis harkaan qabee meeshaati itti fayyadamte san. Yoo meeshicha isa fayyadame anis deebi'ee immoo meeshaa harkaan qabdisaniin ani fuuldaan kee ija kee afaan kee muka qabu ta'e dhukkubni kun itti daddarbuu danda'a jechuudha. Meeshaati itti fayyadamtes meeshaa burcuqqoos ta'uu danda'a, kubbaayyaa garagaraas ta'uu danda'a, qaruuraa garagaraatti itti fayyadamte anoon itti fayyadamu ta'e gara siinitti darbuu danda'a. Inni lammaffaa bishaanis ta'uu danda'a jechuudha. Bishaan ammaa haayilaandii kana fayyadame ati soo fayyadamte ta'e sitti darbuu danda'a jechuudha. Dhukkubicha qaba taanaan. Inni biraa immoo hafuuraan kan darbudha yookiin qilleensa keessatti namni tokko namni dhukkubsatee utaalluutiin qabame tokko hafuura kan baafatu hafuura kan achi xanxiffatu yookiin kan qofa yoo ta'e yeroo baay'ee namni sun walitti kan dhiyaatanii kan jiraatu ta'e keessattuu waggaa meetira 2-3 jechuudha jidduutti kan jiraatu ta'e vaayirasiin sun achi keessa jiru san gara qilleensa keenya seenee dhukkuba saniin qabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo attifatamus ta'e yeroo qofa irraa gargariitii akkuma qabadhuuti qofoo jedhama jechuudha. Sababa kanaan waan darbuuf. Kanaaf kanaan darbuu danda'a. Egaa kun jalqaba yaa namoonni dhukkuba utaalluutiin qaban guyyaa tokko guyyaa sadaffaa jidduutti baay'ee kan daddabarsanidha. Akkuma guyyaan deemu daddarbiin kan daddarbiinsaa hir'achaa deemaa jechuudha. Baay'ee gaarii. Ishee itti aansuudhaan immoo mallattooleen isaa hoo maal fadhame mallattoon dhukkuba utaalloo? Egaa mallattootti yoo deebinu jechuudha. Mallattoon akkuma isin beektan mallattoo yaa isintuu hin beektu baay'ee qabaman namoonni baay'ee qabamanii jiru. Isinis qabamtanii anis haatis hin jirra jechuudha. Mallattooleen kun garuu namarraa garagaraatti jechuudha. Sababoota namni namarraa garagaraa akka ta'an godhan keessaa sababoota baay'eetu jiraachuu danda'a jechuudha. Isaan keessaa tokkoffaa gosa vaayirasii kan murteessaadha. Vaayirasiin tokko kan dhukkubbiin isaan nutti dhageessisan kun balaan ittiin keessan hamaa ta'uu danda'a. Kun salphaa ta'uu danda'a jechuudha. Gosa jechuudha. Inni lammaffaan immoo fayyummaa qaama keenya. Namni tokko fayyaa qabaatee kan dhukkuba kan dandamatu yoo kan ta'u ta'e fayyaatti irraa fayyuu salphaatti irraa fayyuu danda'a. Namni kun immoo dandeettiin dandamachuusaa kan dandeettiin dhibee dandamachuu nama sanii murteessaadha jechuudha. Murteessaadha. Yoo kan dandamu ta'e sababoota garaagaraatiin yoo qaamni isaa kan laafaa dandamachuun kan salphatu kan miidhame yoo ta'e dhukkubni sun hamaa itti ta'uu danda'a jechuudha. Wantoota baay'eetu dhukkuba kana dhibee dandamachuu qaama keenyaa fiduu danda'u. Baay'ee gaarii. Egaa kana jenne mallattoolee
tarreessuudhaaf jechuudha namni sun hundumtuu hin beektu jechuudha. Egaa jechuudhaaf tokkoffaan qofaa nama qofaasisaa akkasuma jechuudha mallattoo keessaa isin jennee jirra. Akkasuma immoo furriin namatti ba'ataa furra keenya ni cufaa jechuudha. Nuttis ba'ataa deebisee immoo funyaan keenyatti furriin nutti ba'ata. Akkasumas immoo qoonqoo keenya dhukkubuu danda'a dhokisuu danda'a. Inni biraa mataa dhukkubbiin darbee akkuma beektu jechuudha. Xiqqaatee jechuudha hamaa dhukkubbii akkasii odoo hin ta'in xiqqeessee dhukkubuu danda'a. Keessumaa inni biraa gurras darbee dhukkubuu keessattuu daa'imman jechuudha. Gurra dhukkubuu danda'a. Inni biraa nyaata nama jibbisiisuu, nama dadhabsiisuu, ho'iinsa qaamaa salphaa ta'e ho'iinsa qaamaa. Xiqquma kan ol ka'e jechuudha. Isa normaalirra yookaan sirrii xiqquma kan ol ka'e. Kan ol ka'e. Kanaaf nama xiqqachiisuu jenneerraa qofaasisu jenneerraa kanuma jechuudha furriinis namatti itti nyaata kan jechuudha mallattooleen isaa. Baay'ee gaarii. Mallattooleen kun nama tokko irratti akka malee baay'atu nama biraati irratti akka malee salphatu jechuudha. Sababoota amma lamaan olii itti dheerrisaniif jechuudha. Kana jechuudha. Eshi, egaa akkas jettanii mallattoolee utaaloo gaagane kan biraa uumee kan wanni itti dabaltanoo jiraate mallattoo utaaloo. Egaa yeroo baay'ee namoota baay'ee fi artistoota baay'ee fi akkasumas namoota jechuudha kakaasan kan dubbatan irratti baay'ee kan rakkisu sagalee namaa jijjiiramuudha. Akkasumas kan jennu san yeroo baay'ee warroonni artistoota baay'ee sagantaalee isaa kan akka qabu kan godhan keessaa baay'ee rakkatu yeroo ispeeshaalii amma yeroo sagantaa baay'ee beekamaa ta'e qaban sababa haqeensi isaanii kana. Kana sagaleen namaa jijjiirachuus mallattoo tokko jechuudha sagaleen namaa akka jijjiiramu yeroo baay'ee gaarii. Dhiphina sammuu dhiphinnes kan itti ta'u yeroo baay'ee sagalee isaanii kanaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kuni fayyaa FB'dhaanii har'a kan irratti madachaa jiru dhukkuba yookaan dhibee utaaloo jedhu irratti kanaafuyyuu ammallee turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jenna kanatti aansuudhaan kan itti deemnu sababoota dhukkuba kanaaf nu saaxilan mee sababoota isaa muraasa isaanii duratti jenneerra urmii xiqqaa ta'uu jennee jira mee isa dabalatamoo iyyuu dhaggeeffattoota keenyaaf sababoota maaltu dhukkuba utaalootiif nu saaxila mee nutti himame. Egaa akkuma tamma jechuun sababoota yookiin rakkoolee qaama keenya keessa sababas ta'uu danda'u yookiin rakkoolee akka dhukkuba utaalootiif qabamu akka salphaatti taasisan keessaa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasa jedhuudhaaf tokkoffaa umriin daa'immanii akkasiin jedhe fakkeenyaaf reenoo vaayirasiin jedhee jira. Gosoota dhibbaa oltu jira jechuudha. Gosoota dhibbaa ol san keessaa amma yookiin gosa baay'eedhaan qabamtee jirta ta'a. Lammata dhukkubni sun deebi'ee sin qabu tokko si qaba. Qaamni kee dhukkuba si qabe saniif aantiboodii wanta jedhamu isa san qopheessaa lammata akkasiin deebiin immuniitii qaama keetii qaamni ittisni qaama keetii qaama saniif wanta qopheessu waan jiruuf inni sun lammata akka hin deemne ta'a. Farra vaayirasichaa jechuudha. Farra vaayirasichaa jechuudha. Kanaaf gosa dhibba keessaa gosti 10 si qabe gosa dandeettii gosa biraatiin qabamta malee gosa 10 san miti. Daa'imman akkuma isin jedhu dhukkuba kanaan yoo qabama waan hin qabamneef gosa saniin jechuudha gosa dhibbaa isaanii fi kanneen birootis vaayirasota gosa birootis salphumatti saaxilamuu danda'u. Saaxilamuu jechuudha. Kanaan dura waan hin qabamneef jechuudha. Akkasuma baay'inni irratti baay'isaa jechuudha daa'ima irratti. Inni biraa waqtii gannaa akkuma isin jedhe namni walitti ba'ataa kan walitti ba'atu ta'e sababoota qorra dhiyeessuudhaaf namoonni baay'een mana keessas waan ta'aniif qorraaf jecha walitti ga'u jechuudha. Yeroo kanas yerichi yeroo boqonnaas waan ta'eef duratti jennee jira yeroo boqonnaas waan ta'eef ijoolleen yuunivarsiitiis iddoo garaagaraatirraa qorraafis ta'e walitti waan dhufaniif yeroo san garaagararraa fidanii walitti yeroo fidan san walitti daddabarsuu danda'u jechuudha. Kunillee sababa tokko inni itti aanu kan inni biraa dandeettii dandamannaa qaama keenyaa kan sababoota garaagaraatiif amma akkuma ati jette dandeettii dandamannaa qaama keenyaa sababoota baay'ee jira. Qorichoota garaagaraatiif kennamu fakkeenyaaf qorichoota asmii ta'uu danda'a. Qorichoota dhibee dandamannaa qaama keenyaa hir'isuu danda'an qorichoota sannii nuu fudhanne akka salphaatti qabamu ta'a jechuudha. Inni biraa dhiphina keessaa fi yookiin jireenya kan jiqamu hojiin kan nutti baatu kan dadhabnu ta'e akka salphaatti qabamuu dandeenya jechuudha. Garaatiif namni dadhabe jechuudha. Akkuma gargaraatti dandeettii dandamannaa qaama keenyaa hir'isuu waan danda'uuf jechuudha. Inni biraa yeroo baay'ee nama keessa maatii keessatti dhukkuba kanaan kan qabaman yoo kan jiraate ta'e maatii keessatti yaa wajjin jiraannaa meeshaalee waliin fayyadamna yeroo baay'ee kan wajjin turre ta'e akka salphaatti namni sun nama saniin waliin qunnamuu dandeenya waan ta'eef akka salphaatti qabamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan tuusaa jechuudha kanuma jechuudha. Baay'ee galatoomaa eeshi yaala saawumii. Dhibeen kun nagaa akkas jenne yeroo baay'ee amma yeroo baay'ee dhibeen kun yookaan immoo dhukkubni utaaloo kun qoricha hin qabu jedhama. Mee yaala isaa walumaa galatti nutti himame. Egaa dhukkubni kun yeroo baay'ee kan ofiif fayyuudha baay'ee waan nama yaachisu miti jechuudha. Dhukkubni kun guyyaa torba hanga guyyaa 10 keessatti mallattoolee namni agarsiisu kun ofii isaatiin ni fayyaa jechuudha. Yeroo baay'ee dhukkubni kun vaayirasii waan dhufuuf farra baakteeriyaa yookiin antibiyootiksii
kennamu hin barbaachisu jechuudha. Yeroo baay'ee gargaarsa ofii goonuuf kan fayyadudha jechuudha. Egaa kanaaf gargaarsi mana keessatti ofii gootan baay'ee murteessaadha jechuudha. Gargaarsi mana keessatti ofii goonu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan hundumarraa jechuudha. Egaa kana erga jennee qorichoonni yookiin yaalli nu godhan mana gargaarsi mana keessaa ofii goonu kunillee jechuudha. Vaayirasii irratti dhiibbaa uumuu hin danda'u. Maaliif mallattooleen amma siin jennee jira mallattooleen sun nama tokko irratti hamaa ta'uu danda'a. Mallattooleen sun nama muraasa irratti immoo salphaa ta'uu danda'a. Mallattoolee san akka salphisuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf furriin nutti baatee furrii sun akka salphisu mataa nu buuqamne ta'e akka nurraa gadi salphatu malee vaayirasichi sun qaama keenyatu dandeettii daddamannaa qaama keenya immuunitii santu qaama san vaayirasii san ajjeesa malee wanti qorichoonnis wantoonni nu fayyadamnu somaan godhanii jechuudha. Kanaafuu wantoonni nu fayyadamnu yeroo baay'ee mallattoolee san hir'isuu irratti nu fayyadu yookaan nu gargaaru jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee wantoonni fayyadamnu kun bakka lamatti qooduu dandeenya. Tokko mana yaalaa eega deemne wanti nu kennamu ta'uu danda'a. Inni biraa immoo manatti wantoota kana mallattoolee kanneen akkaataa itti ofirraa hir'isnu jira. Mee kan manaa san akkamitti of gargaaruu dandeenya kan jedhu mee irratti nu xiyyeeffadhaa uummata keenyaaf. Egaa kana jennee tokkoffaan boqonnaa gaafa fudhachuudha. Boqonnaa namni boqonnaa gaafa kan fudhannu ta'e dhukkuba kanarraa akka salphaatti dandamachuudha. Inni biraa dhangala'aa funyaan keessaaf dhangala'aa baay'een baasa akkasumas ho'is xiqqaan hin jira jennee miti gama gargaraatiin ho'ii qaama keenyarraa dhangala'aan qaama keenyarraa ba'uu danda'a. Kana dhangala'aa san deebisuuf bishaan fi cuunfaawwan garagaraa gosa garagaraa ta'an akka loomii fi bishaan akkasumas dammaan walitti mannee fayyadamuun hin danda'a jechuudha. Akka dhangala'aan qaama keenyaa. Dhangala'aa jechuudha. Dhangala'aa baasna waan ta'eef isa san bakka buusuu qabna. Bakka buusuu qabna jechuudha. Egaa kana jenne immoo asirratti wanti beekuu qabdan jechuudha. Alkoolii fi bunni yeroo baay'ee hin gorfamu jechuudha. Qaama keenya keessaa dhangala'aan gara akka alaatti ba'u waan gargaar godhaniif hin saffisiisu jechuudha. Ba'iinsa qaama keenya keessaa dhangala'aa agar alaatti akka ba'atan godha jechuudha. Kun immoo nu miidhuu danda'a. Qaama keenyaaf fayyaa keenyaaf gaarii miti. Isaanis akka manatti yaa hundumtuu fayyadamnaa jechuudha. Namoonni hundumtuu fayyadamtu. Shaayis ta'e wantoota ho'aa akka bulluqaa fi moqaa naamni kanneen wantoota ho'aa ta'e fayyadamuudha jechuudha. Yeroo kana akkasumas immoo kanneen keessaa yoo fayyadamu qullubbiis fayyadamtu ta'a, jinjibilas fayyadamtu ta'a. Kunis dhukkuba kana akka salphaatti akka mallattoolee sana akka nurraa salphisanii fi wanta qoonqoo keenya saamnuufis hin jedhe. Akkuma beekamu qullubbii akkasumas jinjibilli qofaa dhukkuba utaaluu qofaaf osoo hin ta'in qaama keenya gara oliitti argaman qaama hargansuu keenya gama oliitti argaman hundumaafuu faayidaa guddaa qabu waan ta'eef daawwattoota keenya jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya hundumtu keessanuu yeroo baay'ee qullubbii adii fi akkasumas jinjibila yeroo baay'ee odoo fayyadamtanii isin gorsinaa itti nuufa. Egaa akkasitti fayyadamne kana gochuudha. Inni biraa yeroo baay'ee akka jedhamutti hurka wantoota ho'aa kana keessaa ba'an funyaan keenyatti yookiin akka keenyatti qaqqabnu ta'e maalidha furriiwwan yookiin dhangala'aan funyaan keenya waan goggoguu danda'uuf yeroo san laaffisuudhaan salphumatti furriin akka ba'u gochuu danda'u jechuudha. Akka isaan mallattoolee san nurraa salphisuu danda'u jechuudha. Egaa kana yeroo baay'ee amma maatiin keenyas gochuu danda'a. Yeroo baay'ee maatiin maal godhu bishaan egaa ho'isanii booda baara baarzaafis ta'ee egaa danfisanii booda ni dhulatu yeroo akkasitti dhulatu. Inni sunis faayidaa qaba jechuudha. Haala saniin funyaan keenya laaffisuudhaan salphumatti furriin akka ba'u gochuu danda'a. Akka goggonne gochuu danda'a. Haala saniin nu gargaaruu danda'a jechuudha. Inni sun akkasitti nu gargaaruu danda'a. Egaa gana jennee jechuudha. Mana yaalatti immoo wanti gargaraas kennamu jira jechuudha. Inni kunninis mallattooluma kanaaf kan nu gargaaranii malee vaayirasicha irratti dhiibbaa hin qabani jechuudha. Inni kunniin kan gorfamu daa'ima waggaa 4 ol ta'aniidhaaf jechuudha fi namoota guguddaadhaaf kan kennamudha. Inni kun ogeessota yaalatiin kan kennamudha. Akka salphaatti waan yaaluu dandeenyu kanarratti ogeessa yaalatiin kan ajajamanidha jechuudha. Baay'ee gaarii. Akkuma amma isiniin jennee dhukkuba kana haala garaagaraatiin manatti akkaataa itti of gargaaruu dandeenyu amma isaan nutti himanii jiru. Mee immoo yeroo kan mana yaalaa deemuu qabna. Isarratti illee mee takka nuu jedhame. Egaa kana osoo hin jedhin dura amma jechuun daa'immanii fi daa'imman irratti furriidhaan nama yeroo baay'ee qofa'us baay'ee baasuu danda'uu danda'u. Daa'imman irratti keessattuu umurii gadaanaa keessa jiru umurii tokko gadi keessa jira furrii qofa kan baasa furnaan kan baasa. Egaa isaan kana yeroo baay'ee carqii ashaboo goonee carqii qulqulluudhaan funyaan isaanii yeroo hundumaa qulqulleessuu fi qabna jechuudha. Qulqulleessuu fi qabna yeroo ashaboodhaan bishaan ashaboo. Janumilee tokko tokko isaan saaxiluu danda'a waan ta'eef. Dammoo ujummoo qilleensas waan cufuuf qilleensa argatsu waan irratti dhiibbaa waan qabuuf yeroo hundumaa baasudha. Biyyoota garagaraatitti wanna garagaraa fayyadamu akka keenyatti huccuu qulqulluudhaan funyaan isaanii keessa godhanii keessaaf baasuun hin danda'amaa jechuudha. Egaa daa'imaa fi qorichoota mana yaalaa kennan daa'immanii fi
namoota garaadhaa qaban ulfataniif qorichoonni hin kennamu. Antibaayootiin yeroo baay'ees dhukkuba qofaa kanaaf jennee antibaayotiksii yookiin qoricha garaagaraa fudhachuun hin gorfamu. Osoo fudhachuu baattanis gaariidha jechuudha. Kana jechuudha. Baay'ee gaarii mee kaamma aga seganuun jettan yoom mana yaalaa deemuu qaba namni tokko qofaadhaan yookaan dhukkuba utaalootiin qabamee yoom gara mana yaalaa hatattamaan deemuu qabame. Egaa kana jennee akkas gaafii mana yaalaa hom deemuu qabna kan jedhuuf yeroo baay'ee mallattoodha inni irra qofaan jechuudha. Qofaan kan mallattoota yeroo hundumaa waan qofaas qofaadha jennee dhiisuu qabnu jechuudha. Yookaan qofaan sun guyyaa 14 ol kan nurra turu ta'e guyyaa 10 yaa fayyinaa jechuudha. Kun utaaloo kun jechuudha. Yeroo sana ol kan darbu ta'e mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Inni tokkoffaan qaama keenya uwwisi qaama keenya gar malee kan dabalu yoo ta'e akkasuma mataa dhukkubbii cimaa kan hamaa ta'e kan jiraatu ta'e inni mallattooleen amma kaasne sun guyyaa 10 ol kan nurra ta'an kan nutti furre yoo ta'e mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo kan nu qisiisuu kan ta'e laphee keenya kan dhukkubu yoo ta'e wanta hojjennu konfiishin yookiin wanta hojjennu konfiilaandoo yookiin bitaa'oo kan nutti galu ta'e akkasumas daa'imman umurii isaanii 3 fi ta'e umriin isaanii 3 fi sanii gad ta'e sanii ta'e fi uwwisa qaamaa qofaa fi uwwisa qaafaa qaban ta'e mana yaalaa akka deeman hin gorfame jechuudha yeroo baay'ee. Inni biraa namoota fakkeenyaaf qoonqoo jechuudha. Qoonqoo keessaa mallattoo tokko jennee irraa miti qoonqoo qofaa kan dhukkubuuf mallattoon biraa kan hin jirre yoo ta'e yeroo kanas mana yaalaa deemuun hin gorfamaa jechuudha. Maaliif yeroo qoonqoon dhukkubee mana yaalaa deemuun maaliif? Jechuun dhukkuba infekshinii qoonqoo dhukkubii qoonqoo waan ta'uu danda'uuf akka itti dhibee biraa dhukkuba utaaloo ta'uu dhiisuu danda'a dhukkuba biraa ta'uu danda'a waan ta'eef mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Baay'ee gaarii. Akkasumas immoo namni tokko jechuudha. Fuulli isaa kan diddiimeetu, fuulli isaa kan boggogsuu ta'e kan dhiita'uu ta'e akkasumas immoo fuulli isa keessaa bahu keelloo fi anajaa'uu fi foolii hamaa ta'e badaa ta'e qabuu fi kan keelloo ta'e kan bahu ta'e yeroo mana yaalaa deemuu qabaa jechuudha. Baay'ee gaarii mee dhumarratti yeroo mee xaxama yookaan immoo xaxaa yookaan komplikeeshinii dhukkuba utaaloo kun maalidha mee? Egaa xaxaan isaa yeroo baay'ee komplikeeshinii yookiin utaaloo fi yeroo baay'ee kan nama sodaachisu utaaloo hin ta'in komplikeeshinii isaan dhufudha jechuudha. Xaxaa isaan dhufuu danda'a. Xaxaa isaan dhufu. Isa keessaa tokkoffaan infekshinii keessoo gurraa yookiin dhotaatis miidiyaa isa jallu jechuudha. Nu fiduu danda'a jechuudha salphaaf keessattuu daa'imman irratti jechuudha. Mala'uu gurraa akkas fa'a mallattoolee akkasii fa'a. Inni biraa deemsi yookiin ol deebisuu yookiin baasaa fi akkasumas baasa fiduu danda'a. Inni biraa cawwee sombaa yookiin nimooniyaa isa jennu san fiduu danda'a. Inni biraa yoo asmii kan qabnu ta'e asmii sun akka nutti jabaatu yookaan nurra jiru ta'e kan nutti jabaatu akkasumas immoo akka nutti hammaatu kan akka nutti kaasus gochuu danda'a jechuudha. Nutti cimsuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo rakkoolee dhukkuboota ujummoollee qilleensaa gara olii ol qabatan keessa nutti hammeessuu fi akka isaaniif infekshinii ujummoollee sanillee cufuu akka danda'utti gahuu danda'a jechuudha. Dammoo dhukkuba biraatiifis infekshinii baakteeriyaa akka baakteeriyaan sun baakteeriyaan biraa akkasitti akka nu qabuu danda'u gochuu danda'a. Haala mijeessuu danda'a. Baay'ee gaarii. Hundumaa jennee jirra. Mallattoos jennee jirra. Sababa isaas jennee jirra. Yaala isaas jennee jirra. Mee dhumarratti ittisa isaa odoo nuun jettan yeroo baay'ee ittisni baay'ee murteessaadha waan ta'eef akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya mee dhukkuba utaaloo kan akkana hin qabne? Egaa dhukkuba isaa karaalee ittiin daddarbamu dubbannee jira mallattoolee isaa dubbannee irraa kan biroos yaada isaaniis dubbannee kan hundumaa duraa wanti caalu akka dhukkuba kanaan hin qabamne of ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa dursaa nullee kan gorsinu yeroo baay'ee akka dhukkuba kanaan hin qabamnedha jechuudha. Dhukkuba kamiyyuu kanas ta'e kan biraas akka hin qabamnedha. Ittisa irratti xiyyeeffattu caala. Xiyyeeffannoo hundi keenya jechuudha. Egaa kanaaf tokkoffaan mallattoo kan dhibbaan ittisuun hin danda'amu. Garuu akkaataa ittiin ittisnu danda'amu jiraata jechuudha. Inni biraa namoota dhukkuba kanaan dhukkubsatan yeroo baay'ee wajjin turuu fi namoonni immoo dhukkuba kanaan qabaman yeroo baay'ee nama wajjin odoo turuu baatanii meeshaanis ta'e akkasumas yeroo qofaanis namarraa garagaranii akkan funyaan isaan cufan yoo wanti uffatanis ta'e yoo qofaanis namarraa garagaranii kan ta'ee fi meeshaalee namoonni kan isaan kun warra qofaa kanaan qabaman itti fayyadaman kophaatti immoo kophaa gochuu kan dandeenye ta'e sirriitti qulqullaa'ee kan itti fayyadamnu kan odoo ta'e jechuudha. Yookaan haalli mijatu yookaan danda'amu ta'e aga danda'amaa ta'e warroota dhukkuba kana qabanii kophaatti yookaan immoo iyyuu meeshaa isaan fayyadaman illee kophaatti gochuu waan danda'amne ta'e immoo iyyuu waliin turan namni sun qofa irraa garee qofa yookaan immoo iyyuu meeshaa isaan fayyadaman yoo nuti illee irra deebinee fayyadamna ta'e qulqulleessinee sirriitti qulqulleessinee fayyadamuu qabna jechuudha. Baay'ee gaarii. Akkasitti fayyadamudha jechuudha. Inni biraa
kan jechuudha erga meeshaalee akkas jennee qulqullina harka keenya akkasiin jedhee karaan itti daddarbitu meeshaa namni qubaan qabe tokko nuu kan fayyadamnu ta'e deesnee kan itti fayyadamnu ta'e kan meeshaa san harka situmee funyaanii fi akkasuma afaan keenya ija keenya kan xumnu nu qaba jechuudha jennee irraa miti. Kanaaf harka keenya yeroo yeroodhaan qulqulleessachuun barbaachisaadha jechuudha yeroo yeroodhaan deebinee harka keenya qulqulleeffannaa. Walumaa galatti qulqullina xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan biraa waan dabaltan jira? Inni biraa haala jireenyaa yeroo baay'ee dhukkuba kana faaluu saaxilan jiraachuu danda'a keessaa fakkeenyaaf xixinnaa tamboo xuuxuu kanneen keessatti tamboo xuuxuu namni tokko tamboo xuuxuu baatee hin gorfamu namoonni hundumtuu tamboo xuuxuudha bilisa odoo ta'anii baay'ee tokkorraa dhukkuboota garaagaraatiif kanaaf qofa osoo hin ta'in kana biraattis waan saaxilaniif akkasitti gorsinaa jechuudha. Yeroo baay'ee qorannoo baay'een akka jedhutti tamboo xuuxuun dhukkuba kana qofaaf waan baay'eedhaaf nama saaxilame nama. Kanaafuu dhukkuba tamboo xuuxuu odoo hafee walumaa galatti dhuguu danda'amaa ta'e hir'isuudha yoo dadhabame immoo yoo dadhabame hir'isuudha. Yoo danda'ame immoo hundi guutumaan guututtee hambisuu. Nu akka keenyatti jechuudha lammiin keenya hundumtuu tamboo xuuxuun tamboo kan xuuxuu jiraate baay'ee tola baay'ee gammanna. Lammii tamboo xuuxuun qabaanne baay'ee jechuudha. Inni biraa dhiphina sammuu jireenya keenya keessatti taga danda'e kan wanti nu dhiphisu kan furuu dandeenyu yoo kan jiru ta'e jireenya isaa fooyyessuudha fi kan boqonnaa gahaa fudhachuu fa'i akkasumas wantoota sababoota taasisan irraa akka ta'e of qusachuudha kanumaa jechuudha. Baay'ee galatoomaa kuni viidiyoo keenya waa'ee kubbootaan irratti xiyyeeffatudha. Waan dhaggeeffattaniif haga ammaa waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kana fakkaataa akkuma isiniin jenne yaada ammallee gaafii qabdan gama inboxiitiin yaada qabdanis nuu kennuu dandeessu koomentii jalatti. Waan dhaggeeffattaniif irra deebiidhaan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Fayyaa FB'dhaan peejii keenya feesbuukii laayik godhaa. Channel keenya YouTube fayyaa FB'dhaan tuubi immoo subscribe godhaa isiniin jenna. Guddaa galatoomaa fayyaa ta'aa.